Miti bar sabbona ati maaliif lolta sila sabbona sila sooma kana fuudhee galuun eedalata muyyattii sabbona amma lola sabbona maa lolta Mucatti fayyaa qabdu nama fayyaa qabuun gara hojii galchanii arabatti silkii bantee arabni ganama gadi baase nama guddaa hojii galche ati akkanumaan biyya biraa teettee haasofta. Urga qaatatti si dhaggeeffataaraan. Mucaan fayyaa iyyuu hin qabu. Dalagaa Isiin hojii si galchanii mana arabaa si. dalagaa seensisee sirkii sababa sirkiitiif ganna baasan. Ani laata mana arabaa seena jechaadha wantan silkii. Ati hojiin seenne? Maaltu na seense hojii na seensan jechaadha. Anamma wala hojiin seenne. Mucattiin Amma ila waan Mee kooyaa isiin isaa hojii seente muusee. Ati hojii seente muusee. sabbona qoy Arafaatee dhaggeeffadhu bal'aa. akkanumaan haasayin saadi ilaali mucattiin ani ilaali ilaali osoo waa hunda dhagaa osoo waa hunda naa jedhu mirga kiyya cabsuuf hin deemu laal mirga kiyya cabsuuf hin deemu yoo mirga kiyya cabsuuf deeme mootii ufii rakkoo keessa bu'aa bu'u. Jamila qoy sabbona waa si gaafadhin ati Dubaayin keessa haqa dhufteetiin hojii seenteetiin jette gizee haarawa dhuftee jette hojii akka seentee sadarkaa amma jirtu kana geette. Arafaatee bakka hojiiti miti ati haasa'u malee na laalaan jirtu sitti maara. Ani ban man koyatiin keessa yoo xiqqaate mana kudhanii ol hojjedhe bar sabbona hay hojii takka jallisanii hin taane yoo achi Namni hojii bayaa fi niti Habiibti micayyoo dhukkuba silaati ma waan namni jedhe gaafa sudirraa galtullee dhukkubee galtee. maaliin argite ati maal harkaa qabdaati maaliin argite ati maal harkaa qabdi. waan ofii Maatiin guutuun irratti bilbilaa biyyaa fi asirra waan hin beekne nama akkanumaan haasayi ati saadi yoo fi biyya galuu barbaade biyyaa galuu dhagaadha faatee. Biraa bayaa jecha akka sagalee naan taalaa kuusan kee bicha fudhadhee biraa baya. Na dhukkubaa miti na dhukkubaami hin dhukkuba jedheemi dhibe makiyyaayyuu arguu qaba mana yaalaa naa geessu ishii. Uummanni Oromoo sagalee naa buusu. Suuraa as bahi jettaan nama mara gaafa mubaarakillee suuraa baya jettee nama mara rakkan boon. Itoophiyaa mana biyya namaatti yaala mudatan. sabbona mana sabaa kunoon Eeshi mana kee galchi Arafaatee gargaarsisi ani cinqin danda'u Oromoo wajjin warri maatiin buluun irratti bilbilaan. gargaarsa maa bootan gargaarsaa fi miti yaada muyyattiin bakka bultoo yoo qabaannee neessa dhaabsisee gargaarsi isaanii. Eeshi eeduu bira keetta micayyoon hin lolti. Sabboona ila yeroo takka ila haadha faatee waa wayii irra walii haa gallu sabboona waa irraa hubadhuun haadha faatee atam isin hundinuu miira keessaa Inu battu bar maatii faamiliidha barka isin bira baate faamilii isaaniitii as Dhaggeeffadhu. obboleessa toos jira ilma abbeeratii as jira. Sabboona dhaggeeffadhu. Haadha obboleessa jira ilma abbeeraati jira. Sabboona ila waan ofii haadha faatee ila jecha sabboona waan sabboonaan jiraa jiru agartee mee caqasi jedhin jettisaniin mee beetisaniin caqasiniin Jamiila dhaggeeffadhu. Maal jetta? Ila waan ofii sabboonaa waan inni argaa jiru ati argaa hin jirtu. Mucattii namni kamuyyuu haga rabbiin isaa uumellee hin taru hin ciifti dirri mul'ataa jedhan mucattii achi ilaaltee wanta arguu qabdaati. Namni tokko akkaataa amala isaatiin horatan sabboonaa ammoo wanta fuula isaa irraa dubbisuu qabdaati bakka dirqama afaan bahe. Hojjetattu. Lakkin hojjedhu jetta obboleettii xiyyaatiillee as laal. Laal ofii baddee dhiirsa ragaa qabattee. Arafaatee. Wallahi sitti malal sitti Oy ka waasiin jedhu dha. Waasiin jedhu. Sabboona kiyana qabs. Bakka ati jirtu san hin jirtu. Oduu akkas ta'e barbaadu. Sidaan illee waa jechuu barbaada bar naafoo jirti haadha geeffattu laal naafoo jirti haadha geeffattu. Laal maal waa wayiiti jira laal. Beekee bar Arafaat. Bitata wallalanii laal bitata wallalanii gabayaa abaaranii himata wallalanii hayyicha abaarantu jira. Ani biyyan baa keessa obboleettii biyya waggaa 8 dalagee dhagaa muka obsee dubartoonni ati mana arabaatitti argitu tun hundisii ka hujiin ta'eefi ka bakki ciiftu ta'eefi ka bakki nyaattu ta'eefi wanni nyaattu ta'eefi dalagatan tokko isaa hin jiru obboleettii tiyya dhageeffadhu. Madaami mataa fuula si guurtee ati mana irraa gaffidda taanaan biyyan baa keessa inshaallah waggaa takka hin jiraattu. Dooltee takka kiisen kaayattu. Ijoolleen madaamiidhaa fuula si guurtee achirraa gadi fidda taanaan hin jiraattu. Sabboona bira mana ijaazaa akka tasaa hojiin sii ta'uu dhabee baatee dhattee sabboonaan fuula na guure. Sabboonaan akkana naan jedhe sagalee ol na fudhate jettee gadi fiidda taanaan barandatti diqaalaa abbaa hin beekne dhaltee hafta. Diqaalaa abbaa hin beekne dhalte. Sisa karaansanii duriyyeen karaa irraa gortee sitti fincaantee hadaa si buusanii sammuu kan kee waan hin taaneen si tuqanii maraattee carqii kana lafa keettee qaama ofirraa qabdu kana daandii gubbaa soorta. Ufa akka abbarii. Ufa eeggadhu hojii kan kee dalagadhu sabboonaatti fuufi waan jettu yaa annuman jedhaanani waan borurra ga'u kaa akkanatti deemti taanaan. Barra koosan hin taane ati gorsi kee sirriidha oduu amma wanti waan karaa akka ammati jettu san taate sirriidha isin xiqqoo dhugaa dubbachuudhaafi
yoo barbaadde ammoo maasitti si biratti nama nagahaati. Yoo barbaadde immoo daqiiqa sadiin turtu nama sanittu iyyuu jijjiiramuuf. Sii galee manni sun ijoollee firaati. Ka amma bira galte jedhan sun ijoollee firaati obboleessi illee achitti itti dhaqeraan jette ijoolleen. Isin immoo hin dhufne. Eeshi obboleessa keetu iyyuu si waama ijaan arguun barbaadu. Eeshi biyya galtaa iyyuu si gargaareetiin ani waan ofii qabu tikkeetti si mura hin barbaadu. Hojii immoo galchuudhaaf. Laal waan tokko beekuu qabda arafaate. Namni hojii galchitus adda jira. Isiin amma hojiillee galtee dhugaa rabbii gargaaramtee yoo gargaarsuma argattee biyya galtee malee hojii asitti hin dalagu. Astagfirullah. Maal sila maal imaaratii Halkanii ilaaluudha kan sabboonaa bara ani imimmaantu jibbaata du'aa imimmaantu bo'oonni isin jedhee hojii san galchanii ilaaluudha bara. laa hojii mana na Galchanii ilaaluudha. maal Amalli liftulluun hin qotaantu isi yoo taate jette boruu baatii miti bara. Imimmaan buusuudha bara imimmaa jibbaata du'aa imimmaantu bo'oonni isin Isiin haasoftii eenyuun bira galchita arabni halkan takkaan bulchitu. Eenyuun bira galchitaa miti bara galchitanii haqa ammaati hojiin galchitanii jiru bara. Arabni Yoo akka xiqqaate takka ji'a lama miti bulchitu. haqa mubaarakiin biratti waan arge. Maali? No haqa mubaarakiin biratti waan arge ji'a lama miti. Ijoollee guyyaa 15 ala jirti amma. Ala bultii wanni makeessa bulatte kuno karama gubbaa deemee niimii irraa kaatee haga asii lukaan dhufte maal taate arafaate. Sabboonaa kiyya abbaa himanarraa naan jiran taanaan ishee anatti abbaa kiyyaa ta'a bara anamma. Taniyyuu miti ilaala. Bayi hin jenneen banna ta'a asirratti rafaate lamee rabbii. asirra caqasme. Fakkeenyaaf nama mana arabaan seena. Mana arabaa tokko dalagaaf yoo seenu. Amma fakkeenyaaf inni dallaala kiyya ta'ee dalagaa yoo na seensise lakkoofsa waasaappii irra naa sajjalee ani maaktabaa miti kana seensaar dalagaa kan alarraan seenaar. Yoo arabni guyyaa takka guyyaa lama si dalasisiiftee bakka asin barbaannu deemi kootu fuudhi nama saniin jedhe. Nama santu dhufee si fuudhuu qaba moo lakkoofsa kan kee ofirraa si bilookee karaarra gabbaasaa jechuu qabame. Mee yoo akkanaan balleessaa qabaa? Barnan beekaa rakkinna dallaalaa. Keessattuu rakkinna ijoollee keenya ka dallaalaa nan beekaa bar. Nan beekaa bar. Hundinuuyyuu gurgurata bichaadhaaf ilaali. Janna nan beekaa baran. Aan obboleessi kiyya biyyarraa dhufee wallaahi obboleessi kiyya biyyarraa dhufee ka guddaa kadheen gadda asitti isin argitan sun biyyarraa dhufee mana hojii irraa bakka hojii kaampaanii irraa ija badee achirraa bahee haga walii rakkadhe anatu beeka. Osoo ramadaan jiraachuu baate. Usuu ramadaan jiraachuu baate haga walii rakkadhe anatu beeka mucaasan. Rabbiin ramadaaniif abu muraadii fi kuna sabboonaa kana rabbiin sababaa naa godhee obboleessa kiyya san hojii barbaada. Silaa obboleessa kiyya sa'a sanitti osoo anan qabaanne barandaa bulaa jira jechuudha argitanii. Usuu anan qabaanne osoo an isaan hin beekiniiti obboleessi kiyya sun ammaaraa cibiraan qabu carqii kaayateetiin adda babaahii gubbaa rafuu malee jechuudha. Ammaaraa cibiraan qabu carqii kaayatee barandaa rafuu malee akkuma isii kanatti jechuudha. Isiniif galaa miti. Kanaaf namni keenya gaafa ofin nama qabdan. Aayidii hadha kiisa kaatee deemtuun illee rabbi goyiif sitti kenne. Isii dhaleetii miti guddifateetii miti si dhaleetii miti. Keessattuu warri Dubaay